الناس كيف براني واي مسفنتنا سيسن جري موتي سيامي كاستمان جروك كيسا يبير ابر مسفني متي نديس سنجرمتي بقى نديس ديسن جرا واي كيسا دوغا هذا سيك كباجر غما بغانا كباجر ديستي بار ديسون كي باري دبر مال برباد ريم مالف نوام تيجا اي مسفن تو بيش مارغو قبانا انجلو شو مارغو قفاف نانجلو اتي مسفنين كباجانا سلبسودا كايون كي مارغو سلب سيدمي انت كم يانيالو من تينيانا استميلات تينيانا واي Tole kam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni ko bakkuma isin jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni ko marti keessanuu karaa garaa garaatiin na wajjin ta'a maal na deeggara soor jirtan jirtu warri natti beekamaa jirtanii anumaaf jettaniiti waan ta'eef hundi keessanuu naa galatooma naa jiraadhaan isiniin jedha. Agaarraatti jechuun na hordofaa turtanii waa'ee hordoftoota kootii akkasumara naasofne koomentii hunda keessanii dhugumaan ilaalaa nan dubbisaa yaada keessanii hundayyuu laaletuma waan sanallee isin deebisuu baadhu yaadni keessan baay'ee jajjabinni baay'eetu jira. Kanaafuu isinis nagaa taatanii na hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa. Har'a maaliif karaa hedduu waan baay'een ta'eera. Namoonni kennaatti araaramuu qabda jettaniillee waan baay'ee jettan jirtu. Garuu ansaa mitanaan kan na cinqe baay'ee kan masfini maaliif masfinii fi dammeen edda wallolan irraa kaase masfin cinqee hamaa keessa jira aga dhukkubsateetti deemee jira jechuudha masfini. Maaliif namni jaalala yaada inni garuu ijaan arguu shi yaadaa jira. Namni jaalala sadarkaa jaalalaatti yaadu bira darbee sadarkaa ijaan nama argu aga achitti gaafa yaadan baay'ee ulfaataadha. Maaliif namni tokko nama jaalatu argachuuf jaalata. Jaalala jechuun wal qixxaa. Garuu masfiin sana hunda bira darbee iyyuu ijaan arguudhaaf qofa yeroo yaadutu jira. Ijaan arguu qofaaf yaaduu jechuun immoo agam akka ulfaatu hunda keenyattuu hin cimu jechuudha. Maaliif baay'ee tokko ulfaata ijaan nama arguu yaaduun waan hundaa olitti kan cimudha jechuudha. Kanaafuu masfiin sadarkaa dhumaarra ga'uunsa baay'ee na gaddisiise. Maaliif argitaniittu meelaati yeroo darbe na arrabsitee turte karaa hedduu yaaletan dadhabe meelaati meelaati dammeefillee yuutuubii bantee dhugaan kan kee qofa maal wanta jedhu yaaddee turte dhugaan kan kee dhokatee isaan shira irratti hojjetaa jedhanii aga yoona garuu shira dammee irratti hojjenne hin jiru jechuudha. Garuu meelaat haala guddaan haasa'aa jirti nu hubachuu illee hin dandeenye ana naga na arrabsitee waan baay'ee naan jette eddasiillee eddan kaameraa cufee booda bilbileefin ture akka malee na arrabsite jechuun baay'ee cimaa. Maaliif haarii hamaa keessa galtee shi caalaa daran waan baay'ee haasa'aa jirti waan ta'eef sana hubachuun baay'ee ulfaata. Kanaaf immoo ammas waan godhu dhabee malli waan harkaa badee fi karaa nama argadhu waan hin dhabee fi dubbii kana deebisee garuma meelaatitti deebisee jechuudha. Maaliif waan godhuun dhabee sadarkaa sa'aa kanatti dammee wajjin kan jiru ishiidha. Dammeen ani yaalaallee bilbila kaasuu didde akka ishii wajjinaniif ishiin wal qunnamaan jirru saniif immoo sadarkaan taanerraa waan hin ga'eef meelaat na arrabsite jedhee ishii irraa adda bahurra jedhee tan otuman sanaan jiru dammee fidii kootu jedheen dammeen bilbila koo kaasuu waan diddeefi dammee fidee nan dhufa garuu akkan gaddisiifnee naan jette garuu waan tulfaatu baa kanadha kuno ani wanti nan dammee sadarkaa kanatti barbaaduu fi akkuma nama siniin jedhe masfiin dammee arguu qofaa barbaada arguu jechuun immoo amma tulfaatu yaada araarfachuu miti jechuudha. Namoonni ammallee sobdamooti jaalattoota jettani dhugaa xiqqoo ishiin ulfaata waan ta'eef masfiin illee ammas akka deebi'ee na shokkee miira biraa keessa galoo kan goone of eeggannoo wanta jedhu tokkotu jira waan ta'eef masfiin ammallee akka deebi'ee na shakkineefi please na akkasitti na hubatina maaliif jaalala dammee hin qabu. Kanaafuu masfiin baay'ee tokko miidhamaa jira garuu yeroo duraa masfiin haasa ture amma deebi'ee nama raree kani sa'a kanatti kan hin dammee barbaadeef dammee yoo narraa fagaattan sanan barbaadan ture garuu sa'a kanatti kan na cinqee sa'a kanan nagee dammee kan arguuf na cinqaa jiru masfiinidha. Kan masfiin hubachuudhaaf immoo waan arrabsaman sana bira darbanii wanta maafna akkasnaan jedhanii bira darbanii wanta biraa yaaduu waan ta'eef wantichi kanaafuu akkasidha waan ta'eef dhufan toona haasa'aa haasaan xumurre waan ta'eef wajjin furaay kaameraan dhus ta'e kan agarre kaameraa arginaan hin lolti meelaaf salaama lan qabdu waan isaan beeku. Sampai Irta Halo Halo Denis
Dam. Dam. Jirta. Kalatom ka Melat. Thank you. ያለውን ነገር እንድታወሩ ነው ያመጣሁት። Dam. Kamat. Jira kamut. Jirra. Maal bad. Maalu desi jettanii turtan kanaaf sirriisee. Waa'ee bilbilaaf baay'ee si bilbilaaf beektaa bilbilaan kaas. Jireenya keessan keessaa ba'een jira miti maaliif na barbaadda? Ayyeta. Cuma waa'een kuni. Waan cimu qabu bar. Baay'inaan jettee sidhiisee kana booddee jireenya koo hin jeeqinii jireenya kee hin jeequs hin jedheen jira. Amma immoo itti dabaree kee jireenya koo jeeqaa jirti. Lakki mimaan jireenya kee hin jeeqne beektaan si arguudhuma barbaadetanii waan biraa osoo hin ta'ini. Maaliif na argite? Deebii ija argaa kee hin barbaadu naan jettee beektaa. Carraa tokkotti naa kenni. Carruma siif kennuu qaba. Anaaf hin jenne barani amma isaan kan si barbaade lammi. Waanuma na barbaaddeef barbaade mootii meelu በኦሮምኛ ብናወራም ያው ትሰማያለሽ carraa tokkotti kanaatu kennatuun barbaade carraan sunis maalidha ani hafitoon ta'ini masfitu si arguu barbaade. Masfini maal irratti gate maal irraa barbaade ሰምተሽዋል የሚለው ምን ማለት ነው ደግሞ እዚህ የጠራኝ መስፍንን ሊያገናኘኝ ነው። አዎ እንደዛ ነው። ምን ነበር የተባባለው? ምንም ቢሆን ምንም ይሁን እሱ ያማል እሷ ችግር ያለባት አንተ ጋር እንጂ ከሱ ጋር አይደለም። ማሉ ደም የቹን የሮ ደርበስ ሜላታን አራስቴ ደም አማስ አካሽን ረደ ደብተና አራስቱን በርባድ አላሊ ዲማ ከኛ ኬሳ ከገንቲውን በርባዱን ትራኝ ሜ ዱጋ ደን እንጂ መጭመዋ ካንቺ ያሱተስ በደረ ገሩ አማስ ካይን ደብሴፍ ዋንታ ነው እንደ ይዘተን ምንም ነገር ላወራ አይደለ ተስማምተን ነበር የተለያየ ነው እናንተ ማዋንቱ ወሊ ገለን ጅሩ ደም ሜ ማንታ ሽታስ ገበ ሲቴቹለም መስል ብቻ ከሰርጋውቱን በርባደ ናናርጉ መስል ማለት ናርጋን ከናፍ ነው አንተ ታና ምንድነው ቆይስ አንተ ዝም በይ ምንድነው አንተ ፍቃይ ገባ ምት እሷ ችግሯ ከመስፍን ጋር አይደለም ካንተ ጋር እንጂ ማለት ነው እሱማ አልሽ እኮ መጀመሪያ ባለፈው ማልሽ እኮ እሱን እንትን አንበለው የትኛው ለታፍ ነው ለምን ለታፍ ይሆናል ጨዋታ ነው እስከ እሱ እኮ ፍቅረኛ አለው ሲጀመር ዝም በይ ከመነጉማ ነጋሽ ዳውሰን ከናፉ አናብረን ደምሮ በርሼ ብራው ተደጠ ይሆና አማም ይኩንስቲ ማንጅራ ባራን ኩኖ የሚያስጥፈፊ አስጎራ ባያያላም የሚያስጥፈፊ ባራኒ ዋይ መስፍነትና ሳይንስ ጀረ ሞቲ ሲያሜ ቀስቲማን ጅሩ ከከሳዩ በየራ በር መስፍን ይምቲ ነዲስ ሲንጀረምቴ በቃ ነዲሳ ዲሴንጅራ ዋይ ከሳ ዱጋ ዳሰስ ከበጀ ዱጉማ ነው ከበጀ ዲስቴ በር ዲሱን ከበረ ይደበር ማል በርባደ ረም ማለት ነው አንተ ይገ አይ መስፍን ትበይ ሹማርጉ ቀባና አንጀለ ሹማርጉ ቆፋፍና አንጀለ አቴ መስፍንን ከበጃነ ሰልበሱ ዳ ካዩንከ ማጉረን ሰልብሰ ደም አንተ ግን ጤነኛ ነህ ምን ጤነኛ ነው ሚላት ጤነኛ ነው ወይ ቆይ አንተ ያማል ምንም ስሜት አትረዳም እንዴ ቆይ ሜሉ እንደዛ አይደለም አረ ዝም በይ በእናትሽ እዩስ ምን እያለ እንዳለ ለምን ሁለታፍ የምትሆንባት ያመጣት እኮ በስርዓት እንድታወራ አይደል እንዴ ስለመስፈን እንድታወራላት አይደለም ሲጀምር ያመጣት ማለት ነው ስለወጣችሁ እንጂ ለምን ነው የምትጎዳት ታይ በቃ አትቆጪው ታይ ዝም በይ ተረጋግሽ በቃ እኔ ምን እያለ እንዳለ እየሰማሽ አይደል እንዴ ልሽ ልክ ነሽ ግን እኔ አስረዳዋለሁ ሞቲ እሱ ስለራሱ ልክ እኮ ስለመስፈን ነው ያወራ ያለው ስላንቺ ስሜት ምንም ግድ እየሰጠው አይደለም ያለው ሞቲ አማቴ ድመ መስፈን ነው እንዴ ዋይ መስፈን ነገርኩሽ እንጀራ ከነ ወደ ዋይ ከይን እንዳለው እንሂድኛ በቃ ለምን ትሄጃለሽ ያውራ አውራ ምንም የሚያወራው ነገር የለውም እኮ ስለመስፍን ነው ላውራሽ የመጣሁት መስፍን ምንድን ነው መስፍን እዚህ ጋር እሺ በቃሽ እንዴት ወይስ እሷ እንደ ሌሎቹ መርዝ ጠጥታ ምናምን ሐኪም ቤት ሄደል ጠይቃት ነው የምትፈልገው አይደለም አላልኩም እና ምንድን ነው ምን ከዚህ በላይ ያማን ያኛለህ ማብራሳት እንደም በቃ ታዩሽ እሺ እኔ ያዳ አንተ ደፊ ለምን ተስተኝለታለሽ ለምን ለተሰሰኛለሽ እሱ ብለሽ እሺ በቃ አሉንም ለምን ዝም ትላለህ ላስረዳው ቆይ እሺ አልተረዳም እኮ ለዛ ነው ስለመስፍን አይደለም ችግሯ እሺ በቃ እኔ እንዳወራው እሺ በቃ ተረጋጊ ላውራው እኔ ሞቲ በቃ ደመት ዋይ መስፍን ሲናሰይ አመሽ ካን ቦደስ ዋይ መስፍን ያሰው መስፍን ይፍን ብልብላቲ እፈቱም ሲያርግ ያደርጉ መስፍን
dhuguma dammee isa qofa na eeyyam መስፍን ana falawaan dhagaa shirti bilaleeshin arrafte turte yeroo dura yeroo inni yunan garramne እንደውም ከዚህ በላይ ማውራት የለባችሁም እሺ እንዴ እሺ ሮቶ ክትመስን ዱብሳካ ሜላት